Sinomaal jettu ifama kana fudhannu modidu. Ara didu Shi amma haadha keenyatti itti himneerra har'a nutti tolu guyyaa biraadhaa itti himna kaabbeetta baqaa hordoftoota koof dhaggeeffattoota keenya amma obboleettii qofaan jira obboleettiin koomee waan jettu hin beeknu kunoo dhengaddas maqaxaqqatte haadha dammoo godha isheen dhaggeeffannaa waan jettu walumaan agaadha amma dammoo naan jetta ishee ayyamoo waan isin jedhu dura faarfannaa kana dura cufimu yemmuu sannan biraamuu wanti isin jedhu jechuudha. Waan tokko isin jechuu barbaada. Inni immoo nuti yoo walii galle jechuudha. Nuti yoo walii galle nu keessa homtuu galuu hin danda'u. Maaliifin bakka nuti obboleewwanii waan taaneef nu keessa wanti galu tokko iyyuu hin jiru. Dhengadda immoo si qaxaqqatee isa dogoggora kootii na aarsitee waan ta'eef kanaaf si qaxaqqatee akkasiinidha. Amma akkas goona akkoo bakka wal mari'annee nutuyyuu kan jiru nama sadi miti ishee majaan xiqqashuudha waan ta'eef ishee sun immoo achi sadan keenya wal mari'anneeyyuu amma akkas goona. Anas silaa adaadhaan koo natti dheekkamte hin deemin jetteeti adaadhaan koo baay'ee natti aarte shiilla waan baay'ee isaa natti aarteef sis immoo sababa kanaatitti dheengadda wal qaxaqqanne turre silaayyuu akkasidha. Amma immoo bakka guyyaa amma gaafa manni barumsaa silaa guyyaa hundee barannaa ganama baana mitiire waan ganama baanii guyyaa hundee barannuuf akkas goona. Sanbata sadan keenyaayyuu yoo namni tokko sanbata tokko dhaqe namni tokko sanbata tokko yoo namni tokko sanbata tokko dhaqe sanbata tokko dhanneeyyuu ilaalle mara koo qabaa amma deemus dhiisee. Uga? Ada kalada itu. Bodoh nanti tabat kalada. Siapa tabat? Jamar? Wallahi. Gitu? Gitu? Wah. Dora mali fi. Ha? Dora mali. Kelisa aliziti mikiru nada godit. Ma. Bakka kan wani bakka wantun dinu darbe yumantif. Ati kootis natti hoddi adaadhaan kootis immoo waan baay'ee isaa natti himtee jirti waan baay'ee isaa na wajjin haasoftee jirti baay'ee isaa natti gadditee jirti adaadhaan koos ijammaa kanaafiyyuu bakka guyyaa sanbataa guyyaa tokko deemne ayyoon guyyaa tokko dhaqe ayyoon sanbata tokko dhaqe ese sanbata tokko dhattu torbeetta dhattu akkasumatti bakka sadan keenya guyyaa tokko dhanne wanta hojjetamu laalle anis uffata isaa namni cahiyyoo uffata miicatu qahaate bakka isinillee akkasuma wayya natti fakkaata. Wayya garuu anatti natti tolu. Maaliif sitti hin tolle? Argitoo mana taa'ee nan beekaa. Naannoo gamtee. Ay bakka waan hundaafiyyu akkas goggoona. Garuu anis nan yaada qabame. Fiimmoo bakka akkuma duraa yaallee sila araaramni isaanii nuuf hin ta'u. Nuuf sarmanii osoo hin taane silaayyuu duras bakka waan isa bira deemuuf jedhee waan baay'ee isaan dhagahan. Eenyutu? Tahu akan tahu? Hati faaydaadhaan dhagahan. Maal ta'u? Mata akkafte. Ara umtuun nageenya. Umtuun nageenya. Nuyyuu amma yaada bakka keessa kootti yaade mana barumsaa nan ta'a. Ni yaada bakka waa'ee sayyaada mana barumsaa nan ta'a. Waa'ee sayyaada mana barumsaa nan ta'a. Ni yaada yeroo achiin bakka kee jedhee yaaddi koo goos. Achiin yaadni koo natti sammuu koo keessatti natti dhufte achiin bakka oduun kee akkana godhee akkana ta'a. Haadha koos dhabuurra
obboleewwan kootis dhabuura jedhee osoo hin akkas godhe akkasin ta'an jedhe dhaqee immoo achi dhagaa nyaadhu maal maala mummattu akkasidha gidiraadha inni gidiraa nama mummachiisaa ta'e akkasii haati kootis akka ishiin natti gaddituun barbaadu. Kanaafiyyuu akkasiin jedhamee akkasi gammachuu akkamii sitti dhagahame bal'isni natti bu'aa. Gammachuun baay'ee natti dhagahame garuu kan nan gaddanii asitti galchitee oof kan gootee akka. Haadhi koos rukutee kaasaa maal? Maaliin balleesse ishee maaliin balleesse? Ati amma kanneen gaddamaaf deebisee natti dubbattaan akkoo bakka abbaa koo irratti nama rukutuu miti nama iyyuu najjeessa manatti fakkaatu maaliin garuu ati obboleessa kooti miti ree dhugaadha? Ara hinduu inni maaliif duutaa? Ajjeesatti ree. Inni maaliif duuta ree? Ndee maal jechuudha duu jechuudha? Ani mee dhiyeessi dubba. Natti mi? Dubbadhu rakkoon qabu. Akkasiinidha waan akkasiitiin jedhaa ati mee waan ibsitu qabdaa kanarratti. Maal ibsitame maal ibsitu wayii bakka akkasii. Hafeetti hoo maal jedhu? Hafee bakka dhiiseera guyyaa sanbataa dhannee ilaallaa siin jedhe kanaafiyyuu. Sitti tola miti yaadni koo baay'ee sitti tola. Take 5. Waliigallee jirra waliigalan alaa galan jedha Oromoon bakka dhugaa waliigalan alaa galan jedha Oromoon akkasidha yoo obboleewwan waliigalan beeta akka barnootaatiiyyuu akka amantaatiiyyuu nama dhaga'uun dirqamadha. Osoo nama dhageen immoo wanta namni siin jedhe hundarayyuu gaafa namni waan hunda sitti dubbatu gaafa namarra dabartee wanta namni siin jedhu hundi diddee lakkii yoo namni siin jedhu diddee dabartee deemte balaa tokkorrayyuu bu'uu dandeessa. Balaa wayiyyuu si qunnamuu danda'a. Maaliif immoo gaafa balaa si qunnameetu lubbuun kee darbe hin deebitu koo beektaa lubbuun kee darbinaan hin deebitu. Kanaafiyyuu nan deema jedhee jarjaree asii haati koo akkas natti aartee asii immoo isin akkasitti isinii wal dhabee isinis waa meeqa natti dubbattanii waa meeqa jettanii gaafa waan tokko taate deebitee as nutti hin deebiin jettanii deebisinillee adaadan kooyyuu hojii ishii dhaabdee nuuf jettee guyyoota meeqa nu wajjin namatti dhugaa waaqa guyyaa meeqa nu wajjin namatti garuu ishiin bakka isaati saniif ani waan deemuu barbaadeef ka akkas ture bakka ishillee dhaga'uun hin dandeenye zimin jalaadha gaafa ishiin attaasoftu fayyumaa softiin jedha zimin jalaadha bakka achiin kanaafiyyu ishiinillee baay'ee na gaddisiiste ishiillee waametoo ishiidhanillee dhiifama jechuun hin qaba dhugaa dhiifama jedheeni dhiifama gaafachuun qaba haadha kootinillee nan deema jedhe kanan duraan akkas bakka lolaa ture san akkasii waan akkasiiti guyyaa sanbataa akkas dhagnee ilaaluu qabna mina jedhee haadha koollee itti ibsuun qaba. Abbaa kootiin illee itti himuu qaba. Maal jekkan jedhuun beektaa aniyyuu bakka kanan duraa si biran dhufa jedhee maaliifin bakka obboleessa kootinis mana keessatti wal dhabee haati kootis mana keessatti naan loltee jirti. Adaadaan kootis mana keessatti yeroo baay'ee naan loltee jirti. Kanaafiyyuu guyyaa sanbataa tokkoyyuu keenyan dhufnee silaalla malee hin dhufu bakka achitti dhuftee tonu rakkisinii jedhee timee haala jiru hundayyuu itti ibsee bakka haala jireenyaa jechuudha. Itti ibsee timee akka inni kanaan booda nutti hin dubbanne godha akka inni kanaan booda iddoo sarbiteetti nu eegneyyuu ittiin hima inni immoo yoo nutti hime yoon kana kana jedheen durayyuu ani si biraan dhufa jennaan bakka akka ani bira dhufu silaashin na bira dhufti jedhee dhufa malee nuuf ture amma garuu akkasii haati keenya nuti gadditee jirti haati keenya natti gadditee jirti haati koo natti gadditee jirti kanaafiyyuu silaa ijoolleen biratti nafa jedhanii ani kophaa koo ishiinis haadha kooti waan ta'eef ani kophaa koo si biratti galee maaliin godha jedhee isas nana sobsiisa yoo natti na dhageete akkasiitti nima itti mee bakka waan dannu hubachiisa yaani koo akkamisiif ta'a baay'ee gaarii
akkanatti yaaddu. Ikkoo ani kaawwaqa arraa inni yaada baay'ee sammuu gogiinsa qabu. Guyyaa jechuudha hiriyaa tokko ishee baranoota hin beeknamti hiriyaa koo ishee taleelee akkasii akkas jedhee gaafa nutti yaada akkasii ibsitee natti himte baqan ati haadha kee gattee deemnan anana duukaan deemin hiriyaa koo miti naan jecha turte dhugaa. Achini ani immoo waan ishee baay'ee jaalladhu baqa waan isheen naan jettu hundiyyuu na furadha. Waan isheen naan jettu tokko ishee yoo hundidu taleelee waan naan jettu waan tokko hundidu dhugaa waaqa. Asin bakka hiriyaa kootii miti na duukaan deemin haadha kee gattee deemte taanaan isa miti kasin gattee ba'e naan jette garuu isa kan nu gattee ba'e dhugaadha. Inni nu gattee ba'uusaa dhugaadha ani garuu yaadaman isa bira dhaquu barbaade malee garuu amma dhiisee jira. Kanaafiyyuu akka haati kootis natti hin gaddine yaadaadhaan kootis akkanatti kan natti xaqqayyamte kan dhiifama gaafadhu. Bakka sammuu koo na ajajee jira. Kanaafiyyuu abbaa kootis nani maal yaaddeenaadha. Achitti nu eegatanii yaaddeenaadha ittiin hima. Inni bakka nutti hin dhufiini nun eegini haati keenya akkas jetteerti jedhee ittiin nani maasatti. Anis immoo kanaafuu ittiin nani hima bakka waan dabaltu qabda taanaan yaadde bakka yaada kanarratti mee nutti akkam. Ni yaadni kee natti toleera. Kan darbe amma hin dubbadhu bakka adaadaa keenyaaf haadha keenya waamnee itti mukamne walumaan waayee muka keessatti jechuun walumaan sitti himu kophaa kooti sitti himu rakkoon qabu garuu inni ani kophaa koo sitti himuu hin danda'a walumaan sitti himuu hin dandeenya garuu bakka akka ishiin gadditee natti hin teenye akka keessi ishii natti hin gaddine ibsuuf hin qaba bakka akkas akkasii jedheeni itti himee ibsuuf hin qaba ture bakka durayyuu dura dogoggoreen jedhee amma bakka dhiifama jedhee dhiifama gaafachuun qaba. Akkasii. Akkasii obboleettiin keenya kun hojjechiiramtee sinoo maal jettu dhiifama kana fudhannu moo didu? Diduu maali? Jennaree amma adaadaa keenya haadha keenyatti itti himneerra har'a nutti tolu. Guyyaa biraadhaa itti himna kaabbeetta baqaa obboleewwan maaliif yaaduma waliif gaaddisa beektaniti obboleewwan waliif gaaddisa yoo nuti waliif gallee salphumatti wanti nutti dhufu tokko yoo hin jiru wanti nu argatu tokko yoo hin jiru garuu yoo nuti waliif galuu baanne yeroo hundaa nageenyi keenya hammaataa ta'ee yeroo hundaa nama wal lolu taane diinillee salphumatti nu seenuu dandeessi dhugaa diinillee salphumatti baqaa nu saaxiluu dandeessi akkasii siin jedha ani gama kootiin xumuree jira akkasiidha waan balleessaa koo waan hundasaayyuu dhiifamas siin jedha yoo kana garuu sirgutu saanqafa keeti waan ta'eef baqaa dhiifama ishee demoo baqaa fudhattee argamti. Bakka waaqayyoon jaalala nuuf haa baay'isu waliigaltee nuuf haa kennu afaan keenya tokko nuuf haa taasisu bakka kan nuti wallaalle immoo waaqayyoon itti nuuf haa guutana bakka gudibaa saawashi hedana saawa bakka sin jaalanna ishee baay'ee